السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرا background WhatsApp dudduuba jechuun suuraa dudduuba isin agarsiisa akka itti jijjiirrattan. Fakkeenyaaf kiyya kana ilaalaadha. Masjiida irra jira Madiinaa. Haala kanaan akka jijjiirrattan isin agarsiisa. Jalqaba siitingii tuqxanii achiin booda dardashaat bakka jedhu kana yookaan chat jechuudha. Isa fakkii WhatsApp qabu kana tuqxanii khalfiyya dardashaat background chat background isa jalqabaa kana isa kan tuqxanii kiyya akka kana hin agarsiisa waan irra jiru. Achiin booda isa gubbaarraa kana اختيار خلفية شاشة مظهر داخل ثم jalqabaa kana tuqxanii achi suuraa keessanillee kaa'achuu dandeessan. Suuraa abbaa fedhe kaa'achuu dandeessan. Ammoo isaan filannoo sii kennitu hin jira. Suuraa baay'ee as keessa jira. Fakkeenyaaf ilillii kanarratti asine haala kanaan isinii baha jechuudha. Taghiir yookaan change kana tuqnaan alaatoon isinii taha. Kaansel godhuu hin dandeessanii kabiraa filachuudhaaf. Bahara akkasuma Makka moo biyya biraati. Almuhim akkasitti filachuu dandeessan kan biraa. As keessaas kan biraa hin jira. Biyya suuraalee baay'ee jira. Mukkeen haala kanaan isinii ba'a akka amma isin agarsiisu kanaan change tuqnaan taghiir isiniif ta'a jechuudha. Ani Madiinaa irra kaa'ee jira waan ta'eef kanarra jira. Jijjiiruun barbaanne isinumatti agarsiisa. Akkasitti itti fayyadama. Suuraa keessanii irra kaa'achuu dandeessan. Asiin bakka suwar picture bakka jedhu kana tuqxanii suuraalee teessan isinii baasa. Akka barbaaddan filattanii dudduuba kaa'achuu dandeessan. Kun kan nama hundaa bakkuma takka taha malee filannoo nama tokkoo qofaa miti. Ammoo yoo nam tokko bicha chaatii nam tokko qofaa gama keessaatiin jijjiiruu yoo feetan nama san jala leettanii mataa gubbaarra tuqxanii fakkeenya isin agarsiisa. Kana yoo jijjiiruu barbaade as tuqxee achiin booda khalfiyya suura isi saawun sagalee jalaa kana amma qaqqabee jiru kana background picture yookaan background photo kana tuqxanii kan nama tokko qofaa yoo jijjiiruu barbaaddan haala kanaan isinii ba'a. Akkuma reefutti isinii ba'a. Isa gubbaa kanarra as tuqxanii as bakka qabee jiru kan isinii dhufaa. Suuraaleen sharikaan filannoo isinii kennuufi akka barbaadan keessanillee filachuu dandeessanii. Haala kanaan gama nam tokkoo bicha jijjiirama. Change goonaan ammoo karaa reefu isin agarsiisen chaatii nama hundaa keessa jijjiirama. Akkasitti fayyadama. Galatoomaa.